Akkam jirtu hordoftoota keenya guyyaa har'aa ani Dr. Hawwii Gabayyoo qophii YouTube channel Dr. Naafi Argeetu irratti gaaffii isin yeroo baay'ee nu gaafattan waa'ee marsaa laguu ilaalchise san irratti isin waliin haasa'uuf argameen jira nu waliin tura jalqaba irratti marsaa laguun sirrii hin taane yookiin kan jeeqame kan akkamii akka ta'e isin waliin dubbadha marsaa laguu sirrii hin taane dubbachuun dura marsaa laguu sirrii ta'e kan akkamii akka ta'e irratti dubbanna sana karaa meeqaan ibsuu dandeenya yeroo isaa eeggatee dhufu marsaa laguu irratti hundaa'e sun maal jechuudha guyyaa meeqaan marsaa laguu akka dhufu sunis guyyaa 28 ida'uu yookiin hir'isu guyyaa 7 jechuunis guyyaa 20 akka hanga 35 eegee marsaa laguu ni dhufa yoo ta'e hamma isaa irratti hundaa'e hamma isaa miiliilitiriidhaan miiliilitirii 10 hanga 80 kan biraammoo guyyaa meeqaaf turtii akka godhu turtiin isaa guyyaa 2 hanga 8 yoo ta'e marsaa laguu sun marsaa laguu sirriidha jechuudha. Kana jechuun marsaa laguu sirrii hin taane yeroo hiiknu marsaa laguu kana irraa adda ta'e kamiyyuu kan sirrii hin taane yookiin kan jeeqamee jennaa jechuudha. Rakkoolee marsaa laguu jeeqamuu wajjin wal qabatan har'a kan waliin dubbannu keessattuu dhaabbachuu marsaa laguu fi dhukkubbii marsaa laguu wajjin wal qabatee dhufu irratti dhaabbachuu marsaa laguu kan fidan baay'inaan kan fidu ulfadha. Ulfa kan dubartii ulfa hin taane irratti illee dhaabbachuu marsaa laguu mul'achuu danda'a. Sanniin sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Sababiin isaanii sababa uumamaan gadameessa irratti rakkina jiru ta'uu danda'a. Cufaa yeroo ta'u imperforated hymen kan jennu hymenal kananiin sun osoo banaa hin ta'in uumamaan duudaa ta'ee kan dhalatu nuti yeroo baay'ee durbummaa wajjin qaamni saalaa duudaa ta'ee yeroo uumamu yeroo baay'ee qaama nuti yeroo baay'ee durbummaa wajjin wal qabsiisnee dubbannu san jechuudha. Kan biraa immoo infekshinii adda addaa kana dura dubartiin ni qabdi yoo ta'e godaannisa gadameessa irra jiruun kan biraa immoo qopheessituu hanqaaquu irratti rakkina jiranii rakkoolee sammuu wajjin wal qabatanii jiran kaansarii kanneen akkasiillee fiduu danda'u dhiphachuu sochii qaamaa humnaa olii gochuu kanneen kunillee fiduu danda'u yeroo tokko immoo dubartoonni qusannaa maatii fayyadaman xuriin isaanii baatii 2-3 turee dhufuu danda'a. Dhaabbachuu marsaa laguu kanaa wajjin wal qabatee kan biraa kan dubbachuu barbaadu waa'ee rakkina duudaa ta'ee uumamu qaama saalaa wajjin wal qabatee shamarran hedduun keessattuu kan xuriin isaanii kanaan dura ittiin dhufin qaamni isaanii duudaa ta'ee xurii isaanii osoo argin hafuu danda'u. San irratti rakkoon akkasii yeroo mudatu hatattamaan gara ogeessa fayyaa deemuun ni barbaachisa. Kan biraa immoo rakkina sochii qaamaa hedduu dubartoota godhan dhiphina humnaa olii namoonni qaban irratti marsaan laguu kun hafuu ni danda'a. Kanaaf immoo furmaata kan ta'u dhiphina qabnu hir'isuu sochii qaamaa hanga ta'e xiqqeessuun ni barbaachisa. Kan biraa immoo dubartoonni keessattuu qaama isaanii hir'isuudhaaf jecha nyaata kan hin fudhanne ni jiru huqqina barbaadanii jechuudha. Sanii wal qabatee marsaan laguu keenya illee hedduu jeeqamuu danda'a. Saniif kana hambisuuf nyaata gahaa ta'e nyaachuun ni barbaachisa jechuudha. Kan biraa immoo wanti dubbachuu barbaadu qusannaa maatii namoota fayyadamtan irratti xuriin keessan tarii hafuu ni mala ta'a. Sunniin dawaa sanniin wajjin wal qabatee waan dhufu waan ta'eef amma kana hunda rifattanii yaaddoo biraa keessa seenuun hin barbaachisu. Tarii garuu amma marsaan laguu keessan baay'inaan ni dhufa yoo ta'e ni heddummaata yoo ta'e kan biraallee mallattoolee kan biraa ni argitu yoo ta'e dawaa sanii wajjin wal qabatee gara ogeessa fayyaa deemtanii furmaata argachuu ni dandeessu. Irratti dubbachuu barbaadu dhukkubbii marsaa laguu wajjin wal qabatee dhufudha. Suni gosa lamaan ilaaluu barbaada. Primary fi secondary kanneen jedhaman ni jiru. Primary dysmenorrhea isa jennu irratti marsaa laguu dhukkuba kan biraa wajjin wal qabatee dhufunidha. Kun maalidha? Yeroo baay'ee kan mul'atu dubara yeroo reefu xurii arguu jalqabde irratti hedduminaan mul'ata. Kan biraa immoo secondary dysmenorrhea kan jennu marsaa laguu dhibee kan biraa wajjin wal qabatee dhufudha baay'inaan.
dhibee akkamii wajjin wal qabatee dhufa yeroo jennu dhibee gadameessaa wajjin wal qabatanii dubartoota irratti mul'atan sanniin wajjin wal qabateeti kan dhufu. Kunniin yeroo baay'ee dubartoota dalagaa isaanii irraa barumsa irraa ugguu hambisuun ilaalla. Yeroo xuriin dhufu dhukkubbiin hammi ta'e ni jiraata. Sanarra garuu dhukkubbii hamaa ta'e kan gara yeroo darbee immoo kan dugdaallee ni jira wajjin wal qabate. Dhukkubbii hamaan kunniin yeroo jiraatu gara ogeessaa deemuun ni barbaachisa. Sababa isaa kam akka ta'e adda baafachuuf jechuudha. Kana akka itti manatti ta'u haakima bira deemnee dawaatti argannu yeroo dubbannu mana keessatti marsaa laguu yeroo dhukkubbiin itti dhufu sochii qaamaa gochuudhaan qaamni keenya akka ho'u gochuudhaan kanneen waan dhugan sirriitti fudhachuudhaan sanniin xiqqoo ishee ofirraa fooyyessuu danda'a. Garuu xuriin kun dhukkubbiin xurii wal qabatee dhufu kuni ni heddumate yoo ta'e gara ogeessa fayyaa deemanii wantoonni dalagamanii ni jiru sanniin dalagamee sababni isaa maal akka ta'e beekame isa sekondarii jennee sana yoo ta'e sun furmaata argachuu qaba. Kan biraa immoo dawaaleen illee kennaman ni jiru. Dawaan dhukkubbiidhaaf kennaman ministeera anti-inflammatory drugs kan jedhamu yeroo baay'ee dhukkubbiidhaaf kan kennaman sanniin kan biraallee dawaan hormoonii yeroo baay'ee kan qusannaa maatiif illee ni fayyadamtan kan beektan COC projestiin kanneen qaban jarreen illee ni kennamu marsaa laguudhaaf jechuudha. Raammoo dhukkubbii marsaa laguu wajjin wal qabatee yeroo baay'ee dhiphinni dubartoota irratti mul'atu irratti ni heddummaata. Tasumaayyuu itti caalchisa waan ta'eef dhiphina kana ofirraa hir'isuudhaan marsaa laguu dhukkubbii isaa xiqqeessuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraammoo kan irratti dubbachuu barbaadu dhukkubbii marsaa laguu wajjin wal qabatee dhufu kana wajjin isa ofirraa hir'isuudhaaf ho'a gara qaama keenya handhuuraa gadi irratti gochuudhaan ho'ee akka itti dhagahamu gochuudhaan dhukkubbiin sun akka nurraa wayyaa gochuu ni dandeenya mana keessatti. Kan biraammoo garmalee dhiphachuun illee dhibee kana nutti fidus caalchisuus ni danda'a waan ta'eef sanirraa of eeguudhaan dhukkubbiin sun akka nurraa xiqqaatu gochuu ni dandeenya. Kan biraammoo wanti dubbachuu barbaadu primary dysmenorrhea akka jedhee kan dhibee kabraa wajjin wal qabatee hin dhufin jechuudha. San yeroo baay'ee akka sila dubbadhe marsaa laguu warra reefuma itti dhufaa jiru irratti baay'inaan ni mul'ata jennee ture. Sun waggaa muraasa booda badaati deema. Kan biraammoo da'umsa boodallee xiqqoo itti fura.